nama tamiif gaaffiinsaa deebita nama lallabu nama faarfatu nama lisaanii dubbatu nama seexana baasu nama tamiif gaaffiinsaa deebii argata inni eenyudha namni gaaffiisaaf deebii argata waan inaaf deebsu na ilaala jalqaba garuu nan gaafadhan jenne nan dhaabadha nan gaafadhaan hin dursu nan dhaabadhaatu dursa gaaffii kanaaf dhaabadheen eegaa nama tamiitu gaaffiisaaf deebii argata nama dhaabatu ame jedha ayyaakaati namni dhaabatu harka keessa ol kaase hiyyoomis jibbamis gatamis dhiibamis dhaabbannaan gaaffii keef deebiin dhabdu nama dhaabbatu hin dhaabbannu taana gaaffii keenyaaf deebiin argan iddoo dhaabbatanii eeganiran dhaabadhe eega koobii sanarras nan ijaajja waan isa gaafadhuuf waan inaaf deebisu nan ilaala fakkeenyaaf Abiraam mucaadha isheetuun ta'in gaara mooriyaa irra dhaabate gaara moorii irra dhaabate kunooti iddootti na ayyamte kunooti satinaan jette fideera jennaan erga sanaan jette fidee jedhe Waaqayyo isa kan keetiidhis isa kan kootiin siilaadhaa jedhe gaaffii keenyaaf dhaabbachuun barbaachisaadha dhaabbachuudhaaf miilla duwwaa miti namni miilla qabu hundumtuu dhaabbatee Waaqayyo ni miilla qabne kiristaan gaaffii keef deebiin dhaabbachuu keef kadhachuu keetiin argama nama tamiitu gaaffiisaa deebii argata nama dhugaa deeggaru amma nama lallabuu dhabne miti jira nama dhaggeeffatamne jira kun dhugaadha jee nama dhugaa harka kaasuu hin qabnu dhugaati deeggartuuf gaaffiin kee deebii argata paarlaamaan addunyaarra jiru Itoophiyaarra hin jedhe paarlaamaan addunyaarra jiru dhugaa deeggara taana iddoon dhabu amma fakkeenya tokkoon isinitti hima hojii ergamootaa boqonnaa 16 irratti Phaawulosiif Sillaas hidhame maaliif hidhaman hinanne waayuun goone hafuura hamaa dubartii tokko keessaa baasa seexana yisiiste jedhee magaalaa Roomaa keessaa mangistii yeroo sana Niiroo kan jedhamu namni seera qeessa horataatiin Roomaa geggeessu Phaawulosiif Sillaasiin qabee akkuma hidhaman saharriyaa ta'e wajjin sajabbiyaa ta'e wajjin nama hundumaa wajjin hidhaman dingata maaltu ta'e jedhe የመሬት መንቀጥቀጥ ሆነ እንደታሰሩ አይደለም እኮ ሲታሰሩ ምልክት አለ ኡጋዴ ገርተታናል ማንዳኬ ወልዳዳ ኡጋዴ ገርተታናል ማንዳት ትደምቴ ወልዳዳ ወልዳዳ ወልዳ ጎዴ ዋቀ ኢሳይ ወልዳ ፍሪ ቁልቁሉን ከሰ ጅሩ ጎዴ ማንዳ ማንዳ ጳውሎስ ሲላስኪ አትደማኒ ሊሳይዱ በተንዱምቱ ወልዳ ተቆ ኡመራፍ ወልዳ ክርስቶስ ከሰ እንጅሪራ ጀዲሜ ማንዳ ኢየሱስ ጅሩ ወያዲ ድንገትስ የመሬት መንቀጥቀጥ ሆነ በዛን ጊዜ ደጆች ሁሉ ተከፈቱ የታሰሩ ሁሉ ወጡ የታሰረው ለሰው የወጣ ህዝብ ነመለዋት ዳሜ ነመባየት ይከም አርከካቸው ልካስ ኡጋፊ ደሙንከ ሂነጀሰቱን ተይኒካ ከናፍ ደሬሱን ለማ ተጃጅለ ሳንገገሰን ሞቲ ሮማ ራስ ነምጭ መደራዬ ጉጎፍታ ፍደት መነት ገሼ መዳራሚጭ ነጋማይ ኢኒሰ መደሰበ ኤርጋኬቲ ኡጋ ቀባናን ጋባ ዱጋንከ በከበው መዳከ ስራሚጭ kanaaf attamitti gaaffiin keenyaaf deebiin argata caljennee fuula laallee qubatti qabuur caljennee bakkee laallee maqaarra kaa'urra dhugaa sana arguutu barbaachisaa nama dhiiga namaa keessaa dhukkuba argu baay'ee qabna nama gad jedhee dhugaa nama argu dhabne laabiin Itoophiyaa baay'eedha gil'iittis banatee dhiiga fuudhaa jira dookterii baay'eetu jira achi keessa dhiiga keessaa dhukkuba argine dhugaa namaa dhabne dhugaa cabeetti daarii balleesse dhugaa cabee tagalgaa'ee cabse dhugaa badeetu biyya kaase ergaan sittima nama dhugaa deeggaru si haa godhu Yesuus kanaaf nama dhugaa deeggarutu gaaffiisaaf deebii argata Phaawulosiif Sillaaseen argitanii hidhamanii hin duune hidhamanii kan malee dhugaa qabda taanaan mannidhaa waldaa guddaadha hattee hidhamte taanaan wanjala keeti achuma turta inni ittaan nama tamiif gaaffiinsaa deebii argata nama dhuunfaa Yesuus ta'e mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 keessatti jaalala keessa dur qabdu dagattee taa'edha dhiiftee taa'edha irraanfattee irraa kaattee taa'edha inni ittaan nama kaku'e dhaga'u karaa deemaa nuun dhagaa eeggachuu ijoollee mana keessa hin argine hamma biddeen eelee irraa ba'uut eelee jalaan kaatu akka inni bishaate beektu malee akka inni gubuun beektu akkuma inni eelee irraa ba'e harkarra naa kaa'etti yaadaan haati aartee tinguba bishaachuu duwwaa miti qabbanaa'uu beekuu turra jira daa'im yoo dhaabbatte isa guyyaa tokko waa'ee keef dubbate Waaqayyotu siin raawwate dhiisu Abrahaam Ismaa'eelin dhashite jedhee Yisihaaqin hin hambifne Waaqayyo dirqama hin raawwate garuu waan sun qophisee akka sii raawwatu dafee akkas harka kee keessa ga'u dhaabbachuun dirqama dhaabbachuu duwwaa miti eeggatu akka daa'imaa biddeen abiddarraa ba'e gubaasaa harkatti hin qabin qabaneeffadhu inni ittaan nama tamiitu gaaffiisaaf deebii argata nama jaalala ijoollee nama jibbuun kakuu keenya akka tursuun beektaniis wandimuu nama xala jibbaa
ajjeesaa arrabsaa maqaa balleessaa jeesaa danda'amu. Kanaaf jaallachuu qabna. Kiristoos akkas jedhe diinota keessan jaalladhaa warra isin abaaru eebbisaa. Maaliif jedhe beektu gatiin baasina gatii keessa Waaqayyo hin baasa. Kan isin barbaachisu harka jira isin jaalladhaadha. Isa dhuma gaaffii keef deebii argatu barbaadda. Luqaas boqonnaa tokko erga yeroon darbee Waaqayyo na yaadate eephoon irra jiru narraa kaase. Ameen jedhaa yaakaati. Ulfooftee ji'a 5 dhokatte. Har'a ergaan sitti ma ji'i 5 kee har'a fudhachadha. Ji'i 5 kee har'a meedaa tajaajilaatti, meedaa galataatti, meedaa gaa'ilaatti, meedaa eebbaatti Waaqayyo si baasa. Gaaffiin Eliyaas Elsaa'iin gaafate Eliyaas biraa deebii argate. Ol butamuufan jedhaa jennaan ayyaana kee dachaanaa kennenaa fuudhee hoyyaarra buuse. Hoyyaatu ayyaana hoyyaasaa fuudhee irra buufnaan mucaan Urdaanositti asii achi deema antee Urdaanositti kaleessa Eliyaas duraa turte ilaa kunootti jaarsi waan atti kenne achi ol ba'e na dura teessaa Urdaanosiin garaa hire anta takka dibati kun na dhiba kan Elsaa'i hoyyaa keessa taa'e kan Samsoon shurrubbaa keessa taa'e ni immoo dibati laphee keessa ta'a jennee na eebbistu malee gasinniisu. Na eebbifta hammati na eebbiftutti gasinniisu. Na ajjeefta malee gasinniisu dha Yaaqoob. Na ajjeesi yoo na ajjeefte maqaa kana fuudhee biyyatti hin galu. Maqaa koon jibbee maqaa koon na jibbisiise maqaa koon naa ta'u dide maqaa koon jibbee maqaan naa ta'u dide maqaa kana harkaa kaasu ergaasii qaba maqicha kasirraa kaasu gaaffii keef deebiin dhufeera. Maqaa simeen lawuti hammana eebbiftutti gasinniisu halootaan diirii kaatiyaas gaaffii keef deebiin ta'eera. Maqaa koon jibbee ijoollee maqaa Yaaqoob maqaa Waaqayyoo isaaf laateedha. Nan jibbeesuma Waaqayyotti moggaase jijjiiri biyya koottan deebi'e gala maatii abbaa koo biran naqa halagaan natti taphata naman na tuffata ollaan na jibba maqaa koo jijjiiri ergaasii qaba maqaan kee jijjiirame gaaffiin kee deebii argateera. Gaaffiidha jijjiiri maqaa koo jijjiiri kaleessa miillaan galte ergaasii qaba abbee gaaffii keetiif atattama deebiin argameera. Yaaqoob laga Urdaanos waldaa keessatti miti laga Urdaanositti maqaa keessirraa kaase gaafa obboleessa isaa bira ga'u maqaan isaa qayyarameera. Maqaa isaa waamee bara Geriyoowwan Saamu'eelin battadee lammata aanchiin jedhamtu jedheen ye Saamu'eelin naat isheen gaaffii isheen gaafattee mucaa naa kenniidha aluma naa kenniidha waan barbaade ta'u maqaa fudhateetti dhufe maqaadhaan simyaallo kana booda bajaajiin ooftu kana booda qaansiraan hojjettu narkaa fudhe kana booda harka namaatti liqeeffattu. Eebba maqaa qabu barakata maqaa qabu gargaarsi keessa baay'inaa sii dhufeera. Jiranni jedham kalaa'ee maxxaa'u dhalootatti kan irrate maqaan qabu waldaa qaba malee maqaa Eelii sadaa biyye saddabeው እግዚአብሔር ከኋላ መጣ። እግዚአብሔር መንገድ አይታወቅም ከኋላ ይመጣል እኮ ዱዱባን ኑፌ አና ሂምቦይን በረገሪዮን ሙጫ መቃ ቀቡ ሳሙኤልን ባታ Abraham gaachana keessi taa'ee Waaqayyo gatiin kee gabdaa jedheen damoosan si kaffalana no jedhe Abraham maallaa goota kana booda ati turraan nama Damasqoo mana gashaa jira guddifachaan galcheedhe Abraham Waaqayyo Abrahamiin na yaadadhe biree koo jedhe namni biraan mana kennaa nama fudhatee ergaan qaba gaaffiin kee Waaqayyoodhaaf galeera. Maali na dukkaan jirtu gaaffii ati gaafatte Waaqayyoof galeera. Gaaffiin Abraham gaachana smiti gaaffiin Abraham damoosa ji'aas miti gaaffiin Abraham waan hin bitamneedha. Ergaan si qaba nama bukkee teessee gungumaa kan deemtu waajjira mootummaa teessee ofii keetti kan gungumtu hiriyaan kee kolfee gammadii ati kan boossu gaaffii ati gaafatte isa namni hin argatiin si kennaadha. Hintaa jettee garaatti kan hin yaadne ta'een si agarsiisaadha. Kan ollaa isaanii maatii dacha'ee boo'aadha. Kan keessan immoo maatii dacha'ee taraa taraadhaan galateeffataadha. Inni gara biraan gaaffii keenya kan daangeesse cubbuu keenya miti namoonni baay'een cubbuu gochaa jiru. Gaaffii keenya kan daangeesse saayitii isaatu hin geenye. Macaafa qulqulluu keessa Waaqayyo yeroo qaba jedha. Gaaffii keenyaaf deebii kan ukkaamse seexanas miti iyyee saatii isaati. Siif waan si barbaachisu Waaqayyo si dhabee miti. Arrabsituu sitti baay'ate gaaffiin kee jiraadhiis. Warra si arrabsanii wajjin hin taaggalinati gaaffii kee itti fufi. Waaqayyo si dubbatee tureennaa ta'e Waaqa waan ta'eef hin tura. Amlaak siroonee qassi buloo himaxaal. Sabiraalle afurii namoota baay'ee amantiin namoota baay'ee gaaffii deebii dhabe irratti dhaban attamitti waaqessa Ayizaabii makiinaa bite Ayizaabii gamoo bite Ayizaabii mana bite no gaaffiin kee kan Ayizaabii tuun ta'in Ayizaabii tuffattee bira dabartaati. Ana beekaa afura keessaniif Waaqayyoon garagaran baasina afura abbaadhaaf isiniif kenname qabsiisa mootummaa Waaqayyoof siif kenname mukaa ija qabu firii qabaannaan dhagaatutti guurama
lollike wanta waaqayyo borsiif waa godhu no akkasitti uf ilaalina waa ekeeti wanti kaa'ame jira eenyu funkin eenyu danda'een fudhatu tuksiidhaan barumsaan malkiidhaan zariidhaan fudhatu harka keenaa kaasi isa waaqayyo siin jedhu utuun du'in utuun badisi bira ga'ee fudhata kun macaafa namni tokko beeraawi looterii kutanii eegu waaqayyo bazii maxaalaa kun jechuun maal jechuudha jecha koosila asiin na baasiin namni tokko in lafaa'uun baay'ee gaarii tuffatamteen bad duuteen awwaalamtu ergaan si qabama tuffatamteen rajjetamteen haftu gaafa gaaffiin kee deebi'u du'aa kee ka'ee deema isa gaaffiif deebii argatu isa dhumaan dubbadhee dhiisa yoo nu baasees nu na baasu yoo dhiisee sadhiisu kun gaaffiidha nuyi abiddatti gallaa'edhan akka abidda keessa nannee ilaallaa yoo baane ka waaqa yoo duune ka waaqa nama sadii isayyuu biyya ijoollee birootaatu biyya Fari'oon keessatti waadaa galu itti galan yeroo galanii sadii yeroo lixan afur warri isaan geessee dhumanii mootii dhaqee ilaaleem jarii deebi'uu dadhabnaan warra biyya bushan ijoollee waa argine basuma maali jennaan nama meeqa ine kaleessa nama sadeedhan anu waa argeen dhufe maal argitan jennaan rifeensi mataa isaaniin gurraachofne ergaan sii qaba gubattee baddatuun ta'in isa nama gubu keessa adeemte fudhachaa talata gaaffiin kee deebisee argata wayyoo isa si miidheef isaafan ergaa qabar wayyoo isa si miidheef wayyoo isa si cabseef wayyoo isa maqaa kee balleesseef wayyoo isa sirratti ka'eef wayyoo isa sirratti ol ijaareef ergaan sii qaba wayyoo isa si hadheesseef wayyoo isa si awwaaleef wayyoo isa si cabseef kan kee gaaffiin kee deebii argata isa si cabseef wayyoo isa booy waa'ee nama si cabseef baay'ee gaddi sababni isaa namni ulfaa'e utuu dhaliinaaf ishee kana hin irraanfatina wayyoo isa karaa sitti cufeef wayyoo isa taappellaa dalgaa sirratti laxxafeef anu ergaan sii qaba siif gaaffiin kee deebii argata gaafa annaan deessu eeliin du'eera hin duune mucaa fuudhee baatee gaara shiirootti geesse dubbin akka arrabsan miti kottarraa kaasi garaa kee bal'isi halagaas firas walitti qabi ati namarraa eeddatu hin ta'in